Tolee ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boolee Show jalatti argamtan nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'as jechuudha dibata rifeensa kiyyaa qopheeffachaa jira jechuudha. Innis maal inni yoo jettanii muuzii tokkoo fi abukaadoo firee afur qopheeffadhee jira. Akkasuma kan inni shiinii keessatti argaa jirtan kuni zayituunidha jechuudha. Shiinii tokko qopheeffadhee jira jechuudha. Abukaadoo firee afuriin fayyadamee abukaadoon isaa gugurdaa miti xixiqqaadha. Kanaaf abukaadoo firee afur fayyadame jechuudha. Muuzii firee tokko fayyadame jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa rifeensa kiyyaaf qopheeffachaa jira. Akkamitti akkan hojjetadhee rifeensa kiyya immoo itti dibadhu isin agarsiisuudhaaf viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii kunoo maashina juusii keessatti jechuudha. Maashina juuzii keessatti abukaadoo fi muuzii daakeen jira jechuudha. Asitti immoo akkuma isin argaa jirtan meeshaa qulqulluu meeshaa gulboo ta'ee qopheeffadhee jira jechuudha. Akka achi keessa konturadhee dibachuun natti tolutti jechuudha. Tolee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asirratti jechuudha gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in duratti jechuudha wantoonni inni isin agarsiisu jechuudha waa'ee rifeensaa har'aan dibata rifeensaa jechuudha viidiyoo 3 tokko hojjedheera. Haa ta'u malee waan ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru waan faayidaa isaa argee qofaadha kan inni isinii qoodu. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkasitti hubadhaati wanta dibattan tokko shakkaan dibatinaa jechuudha. Abukaadoon ni nyaannas nyaataafis ni fayyadamna jechuudha. Akkasuma juuzii garagaraatiifis ni dhugna jechuudha. Abukaadoo muuzii akkasumallee ni nyaanna. Zayituun illee kan nyaatatti jechuudha. Namoonni wallaaltan hin jiru. Zayituun jechuun kunoo isaa shiinii keessatti argaa jirtan kanaadha. Kana sadanii walitti maknee kan dibannu yoo ta'e rifeensi keenya nuun biqillee akkasuma rifeensi keenya gabaabaa ta'aa hin filamuu ni didaa jettanii yaaddoftan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa isteebii kiyyaa hanga viidiyoo dhumaatti viidiyoo namni tokko yeroo isin hojjetutti jechuudha waa'ee rifeensaa viidiyoo jalqaba qofa ilaaltanii fakkeenyaaf viidiyoo jalqaba ilaaltanii akkaataa isaa deebitanii too viidiyoo guutuudhaan ilaalin wantoota garagaraa dubbattu jechuudha. Viidiyoo waa'ee rifeensaa irraa fayyadamuu barbaadde tokko viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaatti ilaali. Akkasitti faayidaa argatta malee faayidaa siif hin qabu. Haa ta'u haasaa isinitti dheeressa jechuudha. Amma juusii keessaa gara qodaatti aana qannu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Naadaa kam ani juusii dhiifama qodaa kanaan kan inni daakuuf jechuudha. Qodaa xixiqqaa hin qabu jechuudha. Kun hanga kana dirasii kan juusii jechuudha. Kuni hanga kana dirasii guddata jechuudha. Yeroo baay'ee kanaanan daakaa maaliifini qodaa xixiqqaa hin qabu jechuudha kan ittiin daaku. Hundumtuu kan mana keessa jiru kan juusii ittiin daakan qobaadha jechuudha. Xiqqishoo tokko immoo mana keessa ni jirti sagalee qaba jechuudha. Akka malee sagalee qaba. Kun immoo sirriitti daakamuu waan qabuuf yeroo ni fudhata jechuudha. Daakuu isaatiif yeroo ni fudhata. Sababiin isaa akka rifeensa keenya keessatti diqqaaqii ta'ee hin hafnee fi wantoonni nuti rifeensa keenyatti fayyadamuu qabnu sirriitti daakamuu qaba jechuudha. Kanaafuu anarraa maashinii juusii fayyadameen daakee waan ta'eef isin maashinii xixiqqoo jechuudha qabaachuu dandeessu. Sattis daakuu ni dandeessu. Inni guddaan sirriitti bullaa'uu qaba. Maaliif yoo sirriitti bullaa'uu baate bifa foroforii fakkaatu rifeensa keenya keessatti wal qabatee hafaa. Kanaafuu wanti nuti rifeensa keenyatti fayyadamnu sirriitti daakamuu qaba. Sirriitti waliin dhahamuu qaba. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkasuma gaa kunoo naqeen jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Akkasumallee har'a inda'uun abukaadoon xixiqqaadha afurii jedheen naan ga'u jedhee baay'ee tokko oole jechuudha. Inda'uun baay'ee naa baay'ateetu ba'e jechuudha. Amma immoo maalan godha kana akkuma isin argaa jirtan zayituunidha jechuudha. Zayituunii kana ittuma naqadha jechuudha. Ittuma naqadha sirrumatti waliin nyaachisee kun amma laala nyaatuma waan qophaa'ee fakkaata jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya sirru narraa hafa amma kun amma narraa hafa. Ana abukaadoon xixiqqaadha jedheen abukaadoo 4 godhee muuzii tokko godhee walitti 5 jechuudha. Inda'uun baay'ee bareeda ba'e jechuudha.
Zayit zayituunni immoo yeroo baay'ee na fayyadama. Zayit zayituuniin koomentii wayii jalattis na gaafattanii turtanii zayit zayituuniin forforii fidamtii kan jettanii na gaafattan jirtu. Ani zayit zayituunii har'a miti kan fayyadamuu jalqabe jechuudha. Zayit zayituunii rifeensa kiyyayyuu daran kan baay'ee naaf dheeressee na bareeche zayit zayituunidha jechuudha. Forforii homaan itti godheetiin jiru jechuudha rifeensi kiyyaa. Zayit zayituunii immoo kan fayyadamuuf jechuudha. Tokkoffaa zayit zayituuniin faayidaa maal qaba jennee kan laallu yoo taate zayit zayituuniin rifeensa haphii amma rifeensi kiyyaa haphiidha jechuudha. Rifeensa haphii ni baay'isa. Rifeensa inni hin filamne wal xaxu jechuudha. Isaafis gaariidha. Gaafii maqaalee narraan fadhechuudha. Yeroo darbe muuzii kan hin hojjedhee turetti zayit zayituunii forforii nutti godha warri jettan jira. Warri isinii jaalachuu mataan tokko tokko jechuudha. Rifeensi tokko tokko wantoota tokko tokko hin jaalatu. Rifeensi tokko tokko immoo salphumatti wantoota garaagaraa itti uumamte jechuudha. Amma gabaabumatti waliin makee jira jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin jechuudha. Akka sirriitti wal fudhatuuf wal qixa akka ta'uuf waliin makuu qabna sirriitti jechuudha. Inni guddaan dhaamsi kiyyaa kan inni isinitti himu wanta rifeensa keessanitti fayyadamtan muuzii haa ta'u, abukaadoo haa ta'u, wanta daakamuu malu sirriitti daakuu qabdu. Isa kana sirriitti yoo daaktan jechuudha. Anamma zayitii wajjiniin muuzii abukaadoo zayitii wajjiniin akka sirriitti wal fudhatu gochaa jira jechuudha. Maankayyoo sin jeeqee dhiifama sin gaafachaa. Kunoo akkuma isin argaa jirtan wal fudhachiisee jira jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Amma salphaadhumatti gara rifeensa kiyya dibachuutti deema jechuudha. Akkamitti akkan dibadhu isiniin agarsiisa. Inni guddaan yeroo baay'ee tokko kan inni isinitti himuu barbaadu immoo viidiyoon naa hojjetamu tokko daqiiqaa meeqaa nurra turaa jettu gaafii baay'eedha jechuudha. Daqiiqaa meeqa ofirra tursiisuu qabna kan jettanis ni baay'attu. Inni guddaa waan dibanne tokko yoo hojii qabaannee biizii taanii hariitii kan qabnu ta'e daqiiqaa 30. Yoo immoo hojii finnee waan kana fayyadamnu ta'e biizii irraa bilisa yoo taane jechuudha sa'aatii tokko fayyadamuu dandeenya. Akkasitti sa'aatii tokko ofirra tursiisnee dhiqachuu ni dandeenya. Inni lammaffaa immoo wanta dibanne sana jala peestaalii godhannee jechuudha. Shaashii gubbaarran hidhannee daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokkotti tursiisnee dhiqachuu ni dandeenya. Akkasin isiniin jedha viidiyoo biraallee isiniif hojjedha. Viidiyoo maaliin nu hojjettamoo yoo jettanii yeroo dibataa garaagaraa dibannutti jechuudha. Shaashii osoo hin fayyadamin wanta ofii kiyyaa fayyadamullee isiniif hojjedha jechuudha. Yookiin viidiyoo har'aa keessatti yoommoo viidiyoo har'aa keessatti hin fayyadamu ta'e immoo viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Wanta ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa dabalataan immoo gorsa waa'ee rifeensa irratti immoo yeroo baay'ee rifeensa keessan bishaan sirriitti gubuun rifeensa keessan hin dhiqatinaa. Kana duras viidiyoo keessatti dubbadheen ture. Bishaan sirriitti gubuun osoo hin ta'in rifeensi keenya bishaan qorraas osoo hin ta'in bishaan sirriitti gubus osoo hin ta'in giddugalaan dhiqamuu qaba. Inni lammataa immoo gorsi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan ofii kiyyaa harkee waan ofii kiyyaa hojjechaa jiru isinitti hima jechuudha. Inni kun akka mataa kiyyaatti jechuudha. Inni kan biraa immoo rifeensa keessan innaa dhiqattanii rifeensa keessan addaan baqaqsaatii bukkee lamaaniin addaan baqaqsaatii akkasitti dhiqadhaa shaaworii galaan isiniin jedha. Rifeensa keessa yeroo mara gara dugda duubatti qabdanii guutumaan guututti gara dugda duubatti acheettanii rifeensa keessan hin dhiqatanii isiniin jedha. Tolee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa haasaa isinitti dheeressee amma inni kunis jechuudha xumuree waan jiruuf amma garuma rifeensa kiyyaa dibachuuttiin isin dabarsaa turtiin keessaan anuma wajjin haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Please innaa viidiyoo kiyya ilaaltan laayikii godhaa jechuudha. Ijoollee Oromoo wal bukkee dhaabannu walaa jabeessinu. Viidiyoo nan hojjedha jechuudha. Omtuus naan laalu, omtuus laayikii naan godhu. Inni kun anaafis gaafiidha. Isiniin jedha warri viidiyoo kiyya jaalattan
isinii tole laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Akkasuma wanta gaaffii isinitti ta'ee yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Amma beekumsa kootiif dandeettii kiyyaa isiniif hin deebisachuudha. Wanta gaaffii isinitti ta'ee gaaffii na gaafachuu barbaaddan wanta viidiyoo kana ilaallatu jechuudha. Wanta gaaffii isinitti ta'ee yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa, isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Tolee kabajamoo jaalatamuu keenya garuma rifeensa kiyyaa dibachuuttiin isin dabarsa jechuudha. Anuma faana turaan isiniin jedha. Tolee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa amma rifeensa kiyyaa dibadhee isin agarsiisa jechuudha. Hanga turtii viidiyoo kiyyaatti anuma faana turaan isiniin jedha. Kaameeraan sirriitti baay'ee sanaan teenye garuu kana dura jechuudha viidiyoon hojjedhe keessatti waan fayyadamtu dibadhu nu agarsiisi waan jettaniif akka dibadhee isin agarsiisu dirqame jechuudha. Kunoo akkuma isin argaa jirtan rifeensa kiyyaatti dibachaa jira jechuudha. Anuma faana turaa turtiin keessaan anuma wajjin ta'uu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan dibachaa jira jechuudha. Kaameeraan baay'ee naan teenye jechuudha. Baay'ee sanatti mul'achuu dide yeroo fiixee isaallee jechuudha. Maasaajii gochuu qabna jechuudha rifeensa keenya innaa dibannu jechuudha. Ani rifeensa kiyya innaan dibadhu jechuudha. Hedduu addaan akkaanfalee dibachuudha. Haaluma isin argaa jirtan kanaani harkaanan dibadhas jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Wanta biraatiin dibachuun hin danda'amu jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan rifeensa kiyya haaluma isin argaa jirtanii dibaa jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana ilaalasiiti itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa namatti bubbuunsaa hin oolu jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii rifeensa kiyya dibadheetii xumureetii jira jechuudha. Bakka na hanqatee suuta jedhee ta'u akka fuula kiyya hin xunnetti jechuudha. Itti dibadhaa malee kun akkuma isin argaa jirtan xumureetii jira jechuudha. Argitan miti? Kun asinillee kun jechuudha iddoo afuritti hireetan dibe jechuudha. Suuta jedhee xixiqqeessee bakkee na hanqate fuula dura fa'a bakkee na hanqate jechuudha. Itti dibuu qofatu naaf malee xumureetiin jira isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii kiyya. Amma akkasitti maree jechuudha. Kanas illee akkuma kanatti akkanatti maree walitti qaba jechuudha. Fuundura dibuu qabna jechuudha.